Oromoon takkaa rakkoo kanaa keessa kufteen beektu jechuudha. Keessattuu Oromoo osoo hin jennu keessattuu rakkoo uummanni Harargee keessa kufe. Namni tokko keessatti hin kufnee jechuudha. Namni tokko keessatti hin kufnee jechuudha. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya Harargee tanalaa gosaan walirra ijaaranii gandaan walirra ijaaranii hoolaa hunda fuudhanii sigalee abbootiin qabeenyaatu nama bittee fixxee namni namaaf sagalee ta'u hin jiru sigalee. Hoggee aboo uummata kanaa sagalee ta'aa jira meeqa naa kennite siin jedha. Akka waan gartee uummataaf maallaqa kafalu akka waan uummanni sun maallaqa naa kafalanii uummataaf sagalee ta'u hin jiru sigalee. Gowwaan hundi gatii fi bareeti gowwaan hundi nabi taajaa jechuudha sigalee. Piippii wanni isiin goote akka hayyuun tuffatamu akka hayyuun arrabsamu akka gartee dabeesaa fi sareen wallaaltuun huddurraa soytu feemasa taate sagalee uummata kanaa taatu fuuteeti tiktok kanarratti gartee giiftara kana bittee kana haraa oolti. Namni kana jala oolaa jechuudha. Siyaasaa sadarkaa sanii gabbuuftee jechuudha. Hayyuunni tuffatame namni hayyuu dhaga'u hin jiru namni beekaa dhaga'u hin jiru namni gartee nama waa beeka jaan dhaga'u hin jiru jechuudha. Siyaasaa fuutee biyya gallaayite jechuudha. Amma namni akka ta'u wallaaleeti gartee ijoolleen tiktooktuu yoo feete nama waliin nayti yoo feete dadaapha jettiini jechuudha. Siyaasaa Oromoo sadarkaa sanitti laayiteeti namni gartee saba kanaaf sagalee ta'u ana qofarra galee ana qofa iyyuu jira jechuudha. Majawween faan gabbaanii hayyoonni kun nu gargaaru jiran malee kophaatiyyaan iyyuu ture ni yaadattanii yaabbiloyin kiyya. Siyaasaan akkas nu harkaa taate. So isaan kana maaliif akkana godhan ummata kana gosaa fi gandaan diiganiiti akkaataa gartee namni waliin dirmanne akkaataa namni waliin dhimmamne akkaataa yoo Harargeen duute Arsiin itti gammaddu yoo Arsiin duute Wallaggitti gammaddu gartee gaafa duraa diraamaa ni yaadattanii anilleen piippiin deeggaruu ture gaafas gaafa nama Arsii fuudhanii Wallagga keessa geessanii shaneetu qaama saalaa ciree jedhanii ifumaa itti qopheessanii mee Arsii dhufu jira jechuu beeyti addi bilisummaa Oromoo sigale. Arsii dhufu jira gurbaa Arsii tokko dhufu jira jettee qophooytee eeyidee qaama saalaa irraa cirti sigale. Akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne sigale. Sigale welcome Bonnie. So akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne nurra dalaganiiti erga nuti gartee gargar cabne booda eega nuti wal irraanfanne booda eega nuti duudaa garaa taane booda karoora isaanii nu gakkennu eegalanii jechuudha. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Naa obsaa xiqqoo. Sigale. Dhiifama. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii tahuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'uu hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bittee ijoolleen taane hunda hayyoota arrabsisiiftu kana rabbi sodaadha uummanni keenya dhumu jira. Amma Harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha. Jaawarilleen poostii godhu jira. Namni qara'ee barachuu hin dandeenye. Ijoollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran. Makalaakiyaa yaasuun sirriidha. Makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni. Akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda. Namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni yoo kaayyoo du'uuf hin beeyne, yoo kaayyoo dhumuuf hin beeyne, yoo bakkatti dhumuu hin beeyne, sigale waraana dhumii hin qabne dhumuun barbaadu jechuudha. Amma yaadattan gaafa wayyaanee uummanni
lukkurraa hanga lubbutti welcome Hamza jaalala lukkurraa hanga lubbutti kennee ummanni loluu turee jechuudha so ummanni gartee gaafas kaayyoo dhumuuf beeka TPLF irra duulu jira sigale TPLF irra duulu jira amma lola waan san lola keeysoo obboleessa jees obboleettii jees lola kanaa hin lollu jee namni didee jechuudha shayxaantichi immoo dhiiga ummata kanaa dhuguuf ummata kana walirra jaare sigale faraqataan wallaggii aangoo sirraa fudhatte jaan faraqataan shawaadhaan aangoo ta'e jabeeffadhu jaan faraqata shawaan ifiifuu ta'umu jirtu beeka wallaggii ifiifuu ta'umu jirtu beeka faraqataan arsiidhaan aangoon isinii kenneeti jeneraalonni isinii maarree pirezidantii aanaan pirezidantii isiniiti gartee maarree jabeeffadha jaan sigale akkana keeysoo guutuu adda caccabsee fixee jechuudha inni aangoo isaa malee biititun diigamtee namni dhumee namni faca'ee irran kaayyanne jechuudha obboleeyyan kiyya ummata amma nama mataan xash tahee jira kaniin an beeku re'ee gurguree hoolaa gurguree waa hunda gurguree buusii milishaa buusii raayyaa ittisaa buusii buusaa gonofaa buusii anshuraansii buusii maarree waan kana buusuu malee karaa isiin kutteen harkan yoo fayyaa dhabde namni si haakumu hin jiru sigale yoo buqqaate buusaan gonofaa kasii dirmatu hin jiru mallayni hundinuu karaa lolaa deemaa jechuudha dirooyinii biteeti ummata jeesu jira jechuudha isaan gartee buusii addaa tana gartee amma nama aanan tokko qadaada tokko fuudhee magaalaa geeffatu baadiyyarra kanarraa qarati jaaniin sigale lukkurraa qarati jaaniin reerraa qarati jaaniin dur nuti qaranni nuti beeynu ashuurri nuti beeynu kabitatee waa ashuuraa jechuudha amma ati jaldaabuma san fiddee dhaabuuf sirraa bitamuu dhabee dhimma isaaniiti miti jaldaaba san dhaabuuf qaratti dura waa kafaluu qabdaa jechuudha ummanni keenya maana umtee keessa seenee jechuudha yaa buleeyyan kiyya akkamma asii diyaaspooraan quufee finfinneen tolte maarree biyya jijjiiree jedhan sigale biyya jijjiiruun magaalaa haxaa'uudha dirgin billicii magaalaa keessa kaa'uudha mootummaan tokko kan dhufuuf kan ittiin madaalamu nageenya buusuudhaan buleeyyan kiyya mee namni keenya hawaasni keenya dammaqa keessattuu diyaaspooraan dammaqa waboo yoo humnaan dadhabde nuti ka humnaan dadhabe garreete araarami jenneeni taayyeenu sababa sanitti hidhamee jechuudha araaran barbaadu jechuudha waboon inni dhabamsiisuu danda'u jirtu jechuudha akkuma mangistuu Hayilamaariyaam osuma dhagaa darbatu harka keessaa buqqa'ee kuta malee waboon inni dhabamsiisuu danda'u hin jirtu deeggartoonni PPT tana gurra keessan isin calawu waboon galaa jirtu ta 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hayluu gonfaatii fi abbabaa garasuutiin jaaramte ani qubaan qaba sigale ajandaan sun bishooftuun lafa kaa'ame dura waboon amma hurrumaa galu jirtu waboon amma waboo gale janii haasa'u jiran tun sigale waboo gaafas jaaramte sigale farraa riphee lolaa jedhanii jaaramte anniin beeka sigale tanaa galu jira malee waboon dhugaa wanni galu jirtu hin jirtu buleeyyan kiyya waboon ammaas inni lolaan injifatus hin jirtu qulqulleessine maal goone mitirqishoo goone osoo hin jedhanii bakka hin jirre hunda seenu jirtimi riphee lolaan tokko gartee akka qaanqee ibiddaa tan fura keessa geessitee dhooyiteeti ni faca'a jechuudha bakkayyuu qabataa jechuudha sigale kana qaqqabaa ummataan nafidaa jetta haya ummanni mee ummata asii gibiraan gidirsaa jirta kaadireef kaabineen gidirsaa jirti sigale buusiidhaan gidirsaa jirta ummanni fiifuu yoo waboon hin jiraanne waboo ummata moomee waboo qabeessiif fida sigale kana hunda kawal makate obboleeyyan kiyya ummanni keenya dhumaa jira san gubbarraan nagaya dhabaa jira san gubbarraan kanagaya mana galuus buusiidhaan dhukkee tahaa jira yaa ummata keenya nuu dirmadha maalumaan nu bu'e jee ummanni wallaahi wadaaja galfataniiti yaa rabbi tikire gafne mootummaa tikiree san tokkicha qabnu ilmaan keenya gabbaafnee dura dhaabnee mootummaa nagaya nu bulchitu mootummaa nagaya nu eeytu mootummaa gartee halkanii guyyaa baasaa buusiin nun cinqin
katagaltee halkarroon eegaa jettee ifiirraf amma maaltu dhufee jaan Harargee keessatti sigale ifiiroon eegaa jani qotee bulaan kun guyyaa akaafaa oolee buleeyyan kiyya rabbi sodaadha guyyaa akaafitti oolee halkan dukkana keessa taa'u qabda maal eeyda aabaa eeyda siin jedha yoo mana galtee rafte warra ala jiruuf 200 kafaluu qabda sigale jaartiin tee asii guyyaa buusii jaanii aanan tokkichaa gurgurtu lukkuu takkitti gurgurtu jimaa tokkichaa haqaaraa takka yoo qabdee magaalaa fidde irraa buusii buusu qabda jechuudha. Qotee bulaan kun guutuun wallahi billahi kunoo dawwalaa gaafadha. Qotee bulaan kun guutuun ala tattaa'aa bula jira. Kaadireef kaabinee fi warri bulchootaa fi mana walii galanii qamaanii qotee bulaan kun yoo alaa gale yoo aboo dadhabeeniin gala jette 200 kafaluu qabdaa jechuudha warra ala tattaa'u sani. Obboleeyyan keenya qiyaamaan itti baatee jirti ummata keenya. Ummanni keenya rakkoo keessa jira. Yaa faarsee bulaa Oromoo rabbi sodaadhu. Faarsee bulaan Amaaraa rabbii isaanii sodaateeti ummata isaanii irra sagalee ta'an jiru jechuudha. Awwarra asii gartee dhaqee biyya dhaqee hay barboo nuti gaafa biyya dhaqnee san ummata keessa deemnee ummataan rakkoon jirtu maali jennee haasoyne gaafa keenyaa bardachiin nagaa bar gaafa keenyaa barbaasaa buusiin hin jiru bar gaafa keenyaa buqqaatiin hin jiru bar gaafa keenya nuti waan kana deeggarru bar koriideriin hin jiru bar ummanni arra yaa rabbi maanu uumtee keessa jira bar digal qotee bulaan oggii tokkicha qabu gurguree ilma magaalatti erge kunoo raayyaa ittisaa si oofna jedhanii kara oofan hin beekan raayyaan ittisaa kun kadhumiin qabne biitti takka waraana qabaachuun sirriidha tanarra waliigal garuu waraana kana fedhiin goota amansiisuu qabda kaadireen ati gabboobbaaftee dachiidhaan hattu ta ummataan zarafsiisiiftu tun yooniif gartee manifeestoo paartii badhaadhinaa tana gabbuuftee waan waraanni kun faayidaa waraana kanaa ummata barsiiftee ummata fudhachiisuu hin dandeenye wanni ati kaadiree jettee ummata qawwee harkana ittee ummata ficcisiiftuuf mee maalumame hay mee ummanni maaliif poolisaaf gibira kafala ummanni maaliif raayyaa ittisaatii gibira kafala ummanni maaliif milishaa nagaa gibira kafala akka nagaa eeysisaniif himi osoo milishaan jiru osoo raayyaan ittisaa jiru osoo poolisni jiru osoo humni nageenyaa jiru mee ummata siviiliyaan kararra kami bulchita buleeyso gabrummaan tana caaltanii jirti mana kee seentee rafuu hin dandeeysu hoggii ooyiruu dachee akaafaa oolte sii gale si akaafe kana hiraata qofa nyaatte kararra baatee qabbana keessa taa'aa buluu qabda maal eega aabaa'oo eegaa bar shane eegaa nageenya biyyaa eega ummata nageenya biyyaa eegu isa gara ka nageenya biyyaa eegu qabu mootummaadha sigale ummanni dalagaan isaa yoo rakkoon jiraatte mootummaadhaa informeeshina kennuudha sigale informeeshina ummanni kenneef kana dhaqaniiti warra hoggii mootummaan kun hoshane asi garree jaanii ummanni hime dhaqaniitti siiman abaluu dhufee nutti siimee barjaniin waboon gurra qabdee kuttiinii jechuun tokkicha waa'ee meeqan ummanni waliifuu wallaalee jiraa jechuun sigale waboon isaan dhabamsiifne funaanu jirra jam kun Harargee hunda seente Diredawaa seente Karayyuu seente tarkaanfii fudhachaa jirti jechuun sigale Harargee bakka duraan hin jirre amma gaa Harargee seennaan xumura keeysanii jechuudha sigale xumura keeysanii jechuudha so ummanni keenya kana keeysa kana gartee faarsee bulaan si gubbaa taa'ee ifi draaftii tanaan garaa ichiif baasee sigale Amaara kana naanneessaa indazaan hojjechisiisa Amaara arrabsaa jechuudha sigale guyyaa dheeraa ifiifuu Amaara gangalchaa bulee halkan guutuu ganama gabbahee Amaara arrabsaa jechuudha jaawarfaan fanno nu fiduu deeman sirna nafxanyaan nu fiduu deeman kan inni gangalchaa bulee sun Amaaraa beekta asii hayyoota kana maqaa balleessaa jechuudha hayyoota sabaa ka ifiifuu